caqasimee waan jiru. Waan baay'ee nama qaanessu. Biyya tun irratti du'ee lafanitti boon iyyuu lafanitti dhaqee boon dhabee jedhee miti akkasuma kan inni. Kunis dhugaadha. Of deebi'ee yoo kaleessa anumatti ol si baasee har'a ol si baasee tan immoo akka itti si buusu dhabee tan hin gadi taa'ee boo'aadhaa si buufadhee jedhe dhugaasatti maal soba maalii qaba kunis dhugaasa dubbate. Biyya gargarii ka taa'uun saalfatu kalaalus saalfataa jedhan. Sabni isiniin qaana'aa jira. Isiniin saalfataa jira. Maqaa gurguddaa baattanii gaafa sobaaf jiga baatan gaafa shiraaf jila taatan sabni isinitti qaana'a. Isiniin qaana'a. Dhaloonni akkamitti isin laalee barnoota barata. Maqaa gurguddaa baattanii maal jechuudha kun? Biyyi duute kami? Dhugaa qaba biyyi duutee jirti. Manzaraan keessan eessa isinitti agarsiisa? Itoophiyaa dhammoo Eertiraa isinitti agarsiisa. Finfinnee dhammoo Asmaraa isinitti agarsiisa manzaraan keessan. Maaf saba qaanfachiistu? Yoo deeggaruu dandeessan deeggaraa. Deeggaruu yoo dadhabdan adabadhaa. Hanqinni hin jiru jechuudha miti. Hanqinni kan furamu garuu shiraaf jiga ba'uudhanii miti. Sobaaf jila ta'uudhanii miti. Biyya guddachaa jirtu isa guddina biyyi kun keessa jirtu addunyaanuu afaan qabatee dinqisiifachaa jiru kana isa lammiin qabatamatti keessa jiraachaa jiru kana haaltanii dhugaan isin saba kanaaf qabattanii dhuftan dhugaan isin saba kanatti himtan kan akkamiiti? Maaf sobama? Idduma kaleessaa dhaabbattanii akkuma kaleessaa waanuma kaleessaa jechuu maali shaakalli akkanaa? Sabni har'a achi hin jiru bar fagaatee deemeera. Dhaloonni har'aa dhaloota sababatti amanu. Dhaloota qabatama keessa jiru hubatu. Malee dhaloota miiran waan miira isaa tuttuqu jetteeni kakaaftee daanditti baastuu miti. Kakaaftee daandirraa maqsituu miti. Dhaloota sababatti amanu. Dhaloota waan godhuu fi waan gochuu hin qabne adda baafatee beeku. Sirna isaa ta'uu fi kan isaaf hin taane dhaloota adda baafatee beekudha. Isinis kaayyoo warra bu'aa jiru kana qabattan taanan taa'a iddoo itti taaziyaa filattan garuu laalladhaa. Biyyi duute Itoophiyaa miti. Yoo Ugaandaa taate deemaa Kaampaalaa. Eertiraa yoo taate Asmaraa deemaa achitti daasii buufadhaa. Inni sun kaayyoo iyyuuf qaba. Inni sun kaayyoo ooluuf qaba. Isin maaliif ololtan? Hanqinni hin jiru jechuu miti. Hanqinni jira. Hanqinni overnight furamu garuu hin jiru. Barnoota qabdaniin beekumsa qabdanii yoo dhuguma qabdan ta'e fala akeekaa. Gaafii loojikaal ta'e gaafadhaa. Kan furmaata akeeku, kan furmaataaf daandii saaqu, kan furmaataaf bu'uura ta'u. Saniin ala adeemsi isin amma jettan itti jirtan kun adeemsi isin shiraaf jiga baatanii sobaaf jila taatanii warra ijibbaataaf taaziyaa taa'aa jiru faana taaziyaa ittiin taa'aa jirtan kun dhugumatti qaanfachiisaadha. Dhaloonni isin laalaa akkamitti barnoota barata? Akkamitti Profeesara Doktara ta'uu hawwa? Hayyummaan kanaan miti kan ibsamuu qabu. Ijaarsa biyyaan ibsamuu qaba. Fala fiduudhaan ibsamuu qaba. Itichuudhaan tokkummaa fi nageenya lammiilee fi biyyaa lallabuudhaan ibsamuu qaba. Kana keessatti gumaacha isinirraa eegamu gochuudhaan ibsamuu qaba malee adeemsi amma isin deemtan kun hayyummaa miti. Hiyyummaadha malee. Dhaloonni akka barnoota jibbuun taasisinaa. Kabaja takka rabbiin namarratti qabaa taan abbatu ofirratti qabaa jedhan. Akka isin keessa jirtan baay'ee nama gaddisiisa. Kabaja keessan ofitti qabadhaa. Yoo xiqqaate waanuma hafte kabaja haftee ofirratti qabadhaa. Beekamtii qabdan waan gaariif oolfachuuf yaalaa. Akkasumatti kaatanii maali mormiin umrii guutu? Maali mormiin bara jireenyaa guutu? Waanuma hunda no jechuun being all no time. Maal jechuudha kun? Waanuma hunda hin ta'u sirrii miti. Kun dhibeedha. Jaarii warra booyi wajji isin boochiftu of keessaa baasaa.
isa jaarii iyyisiiftu jira, isa jaarii boochiftu jira, waan hawwu itti deebi'u barbaadutu jira. Isinis sirna san barbaaddanii sirna inni lallabuuf saniif taatanii sana jechuun bar sirna dhiiga fi lafee uummataa irra dhaabbatee garee muraasa ol fuudhee agarsiise sana hawwu jechuudha. Maaf dhugaadhaan faallaa dhaabbatta? Haalli Itoophiyaan har'a keessa jirtu, haalli biyyi kun har'a keessa jirtu dhugumatti kan nama bochisu ija saaqadhaa, ilaalaa, manzaraa keessan jijjiirradhaa. Fedhii dhuunfaa, hinaaffaa, jibba duchaa kana keessaa bayaa. Wanti akkatti nama iyyisiisu wantoota kanaan ala hin ta'u. Ormi adada sirni kun irree jabeeffatuun, adada sirni kun hidda jabeeffatee cimaa deemuun sirna duraanii sanarraa abdii kutachaa deemu. Aangoo siyaasatti hin deebinu jedhanii abdii kutachaa deemu. Duuba isinillee warra sirna isaa lallabaniif sana hawwu jechuudha. Amilee akkamiitiin sirna warra sirna sana hawwu faana dhaabbachaa waa'ee uummata kanaa dubbachuu dandeessu? Maaf saba qaanessitu? Of laalaa, please. Hinaaffaan hamtuudha. Hinaaffaa keessaa ba'a. Yoo dandeessan deeggaraa yookaan adabadhaa. Hanqina jiru, rakkina jiru akkaataa furamuu danda'u, akkaataa itti guutamuu danda'u irratti yaada kennuun, fala akeekuun, qorannoo geggeessanii furmaata dhiheessuun haalli danda'ame taanaan immoo keessatti hirmaachuun fi gumaacha namarraa eegamu bahuun waan isinirraa eegamudha. Waan lammii biyya kanaa hundarraa eegamudha. Sanaan alatti garuu waan lafa jiru, qabatama lafa jiru irraa fuula naanneeffatanii soba lallabuun, sobaaf taaziyaa taa'uun salphoo ta'uudha. Salphoo ta'uudha. Salphoo hin ta'inaa. Kanumaan isin jechuu barbaada. Tariitii haasaa keessatti adeemsa keessatti wanti daangaa darbee yoo jiraate dhiifama jechaa waan hordoftan filatoomaa.